السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جتو دعوتو تام مقالات تيك توك سنين جتة. مي أكمنا جدا نجانا جدا سنين جتة درا درسو. لجينك يا جارف لجينك التعمري بكا جت لساني عجاو سنين جتة. وروتان مي دوا أنا اللي دوا جوكرانا في مي أكسم أجرتي وان ببهنسا لب جوكرا جرانا مجبتو أكسمه سينجيجو maal jettiin oromoon ammallee singiggootuma beeka anini garaa agartee nama afuufamuu akkasuma tariitii namootaan agartee garaa keessa dhukkubsattanii isaan rakkisu dawaa sanii qabadhee dhufeetiin jira inshaallah rabbi dawaa sanii haa godhuu saniin jecha sanii qabadhee dhufeetiin jira waan irra sanii qabadhee dhufee dheengadda akkuma sanitti mee mooringaa isiniin jedhee ture kunini mooringaa siidiidha firii isaatii jechaadha. مثلا جاجتن كنا فكاتي فري مورينغاتي مورينغا يوسن شفر راسن فري إساتي كوني جتشارا هدو تكا ونكون بريد دودا هدو تكا أغرتي إسان غرغارتي مورينغا بالا إسا أمو أسو أرغتاني لداني وروتان كالين إسان نكوبدو رابوتان إبيك آما كيسا قبداني أغرتي لكوبيك آما كيسا قبداني غرا كيسا قبداني لكوبيك غرا كيسا قبداني أكسوما أغرتي cogaran kesan akka malee san gubatee akkasuma sukkaara qabu tariitii warroottan agarte garmalee lapheen dhukkubu tiruun dhukkubu mooringaan hedduu takka agarte dhibee 88 namarraa ittisa hedduu takka bareedaadha wanni sunini sila argattanii dhugdanii siniin jechuu barbaada akkasuma namootan kaleen dhukkubduuf illee hedduu takka bareedaadha mooringaa ummanni akkuma shaahii fayyadamaa jechaadha. ummanni adiin akkuma shaayitii fayyadama mooringaa kun siidii isaa yookaan firee isaati akkuma san argaa jirtan kun shafarraan beetaniin jedhee yaada hin beeku waan namni hin beekne jirtan jedhee yaadu irratti muratamte firii shafarraati jechaadha shafarraalee nama hin beekne isa kana firee isaa kana agartee mooringaa siid jettanii osoo supermarketii deemtanii gaafattanii argachuu dandeettanii jechaadha warroota cogaarraa qabdan keessattuu warroota agartee qoma keessan kana gubbaa isan gubatu isan qunca'ee jiru agartee akka malee isan bobbobahu akkasuma yoo waa dhudhaawwan isan dhudhamaraa isan gubu garaa keessaa isan gubu istireessa garagaraa qabdanii waan baay'ee viitaamin B keessaa qaba viitaamin B6 keessaa qaba viitaaminoota baay'ee keessaa qaba jechaadha wanni kunini hedduu takka gaariidha garaa agartee nama dhukkubu akkasuma bokkokamu waan garagaraa qabu agartee garaa keessa walaakin birra waan maraafu hedduu takka agartee waan baay'ee dawaadha wanni kunini agartee dawaan harka rabbii jira rabbii dhibee maraa buusetiin dawaa jala buuse kanaafu mokoraati laalaa isin jechuu barbaada ummata kiyya waan kana hedduu takka bareedaadha hedduu takka bareedaadha wanni kunini firee isaa supermarketii kamiyyuu deemtan mooringaa siidii jettanii yoo barbaadan argachuu dandeettanii akkasuma ammoo tiniyyuu tarii mooringaa paawudar jettanii yoo barbaadan illee paawudarii isaallee argachuu dandeettanii jechaadha soqaatii paawudarii isaa sanii bitadha manatti ingala akkam gootan beetanii bishaan diqishoo labbi gootaniituma hin danfistan bishaan labbi gootanii yoo duqeet isaa argattanii jettan bishaan diqishoo labbi gootanii maankaa takkaatti neexxanii burcuquma keessatti bishaan itti ol buusattanii akka shaahititti dhugdanii yoo feetan ammoo akka shaahititti dhaabattanii illee dhuguu dandeettanii ammas tariitti firee isaa kan akkatti fayyadamanii yoo firee isaa argattanii jettanii firee isaa kan akka gubbaa kana keessaa baastanii firee isii adii garaa keessa jirtu sanii bishaaniin neexxanii erga dhiqxanii booda maashina neexxanii daayitanii akka juusatti dhuguu dandeettanii hedduu takka gaariidha akkasitti dhugaa saniin jedha hagam takka dhugunaa yoo warrinaan jechuu barbaadan kana agartee kana yoo haga firee 6-7 dakkallee wanni gooti dansaa yoo ammoo tinii tolfattee firii jakaattee dhugdellee bareedaadha garuu ammoo dansaan fireesha guyyarraa dhuganii bareedaa isiniin jedha kan ammoo yoo osoo argattanii baala isaa san hedduu takka gaariidha isiniin jechuu barbaada baalli isaa dhibee baay'ee namarraa ittisaa wallaahi keessattuu agartee warrootan kaleen fi sombii keessan isan dhukkubu tiruun isan dhukkubdu waan hedduuf akka malee bareedaadha wanni kunini osoo barbaaddanii bitattanii itti fayyadamtanii isaniin jechuu barbaada ummata kiyya kuni ammoo warrootan cogaarraa qabdan cogaarraan akka malee isan gubatu garaan isan afuufamuu hafuurri keessan agartee dadhabbina onnee keessanitti irraa hafuurri isan ciccitu wanni kun hedduu takka bareedaadha bitadhaatii mana keessan keessa mokoraatti ilaala sanan jechuu barbaada footoo isaa sadiif maxxansaa kana nagahan naa turaa laayikii gochuu hin dagatinaa fooloo gochuu hin dagatinaa.